هنجو هنا بكان جدي سياسة بربادو بكان سياسة بربادو نجا إيسي مفاني نجا بكان لسه بكان جدي دي كنا سبلي زمان يدي كوينتاني سجنوني أرمان مدير روسني di pamana godi atmani badin to burgudo da akani edi to intane siganoni arumana mude rosani di pamana godi atmani badin to burgudo da akani shinawi ini malarjase jalato di fama anasi balese shinawi ini malarjase jalato di fama anasi balese nama fruta berumbe itu ya kita kota koya baka tekicsan balisi jira baka ana سيف إنجالو بر ما أفدور سيتي ناتينم نيباريكو إتو ناتيم وياتوري ما أفنر أكسيتي anjala luma khiti jeti malani choti ya wambirati fi miti du rabbi du bechu afani akuma tinati mufanne isheen kun duftene yudu gufutati jalqabarti yoni si durse duro rabbe akkesin yudu gufuntane jaale duga qabo baka ittim warbaditi male ani ammenyi birat jaati timitani choti ya Umasin dhaga'u ishee farraan umasin dhaga'u gunda sin dhaga'u bakka andee kana caala si dhaggeeffadhe waan hedduu miti siin galuu barsiifko dursitee na dhoksuu hin qabdu turte waliin dhoksinuu waan tokko siin jedhu ati tinyi gatenya so nani choti meeku takka suuta gichitta isa na watta kommi chideni achidenya so ina mana finu banneti koy nimla tiraddashi Dukuba jalala way nkorichi maluma Dukuba jalala way korichi maluma Walaan dandenye ogeyon nifaya Kottu nagargahari shaketu Dawan kiya sumaha Kottu nagargahari shaketu Dawan kiya sumaha Bakafiru maliti Jalalan kabame kafeditiya orgachu dadabe ule jalalatin adiyo daname obsu dadabade lala hananade halayero tifin situfu dadabe kanormadi hoda anara fagate siyade marade warere sergachu dadabe ani ma ani ko siif hin galle barisha mata ragaageen sitta saana dhaggeeffadhe farri maaliif na dhoksiteen siin jedhee bar dhoksu fadheetiin midhaan an giddeetaa viidiyoo ilaaluun qaba maaf natti muun qabdu turte naa deebisi ka anaafati koo yoomiyyuu yoo ta'e waa wal dhoksuun qabnu turreenne waadaa waliif gallee jirraa bar sila usi fadheetiin miti barani chooki ani bar akka ati natti na arge osoo viidiyoo hin gadhiisin dura natti muu qabdaa turte bar dhuga sun akkasi garuu ani akkam jeeyaadeti mucayyoon dawwaltees caqacaqaarti miti jettaa jirta miti amman tana humna caqacaqaa jirti bakka dursitee garuu natti muu qabdaa turte jechaadha maaf na dhoksiteedha nama as biratti kan na aarsaa jiru maaf na dhoksitee kan akkas na gochaa jiru maaf na dhoksitee ganaa kana caalas waan biraas na yoona na dhoksitee jirtaa bar waan biraa takka akkamiin kana booda si amanare ani chuti an waan takka waan isirraa dhiifudhu qaba abbaa takka giddeetaa viidiyoo asirraa arguun qabaa sagadhiifame arguun qabaan anima video sunis ani karagaatti naaf taati anicho micho natti ndiyaatin jeetin arkaanu kan nantukin jeetin firaachi darbaa ture gartee video garuu sensitive dhabu khiyaaf dogoggoreetin jira dhiifama naa godhi bakka dhiifama naa godhi sin jeeti ani jalqabumaayyuu silaasitti mee natti artaa ture natti arti jeeti jaadeeti malee osoo kanatti akka amma natti artu kanatti natti artaa beekee dhugaa rabbi dubbachuudhaaf waan takka waan isirraa dhiifadhu qabu amma sirraan dhoysu Burullee waan isirraa dhoysu qabu waan takka sirraan dhoysu hanqas jedhu naaf beekaa hagana keessa jirtus naaf beekaa ammallee garuu michoon tun gizee kanatti na darbitee akkasitti harkana darbitee deemtu darankaa gammaddi jaalati yaa dhuftan seen isin michoon kun
jaaltiyyaa Finfinnee irraa kaatee as dhuftan seen. Jaaltiyyaa sun ta'in jaaltiyyaa bitee tana bareedu tana argitee itti gaabbitee ana dhiisuu sani gaabbitee gaafsan. Amma immoo deebitee na jaalatee miti jaalumatti yaabitee tana laaquuf dhuftee malee ani chuuti jira. Osoo akkasii beekte amma ati na darbitee kutu sanitti isin gammachuu jiru uummata Maamadiin qabdu. Viidiyoon gad dhiifama. Uummataaf. Okay? Namni hedduun nu eegaa jiraami. Viidiyoo gadi dhiise kaameraa fuuldura keenya jiranii agartaami. Hordoftoota keenya kana duratti kanatti ta'u. Hordoftoota illee meejee na dhiifama gaafadhu isaanuma. Anuma bakka walumaan dhiifama gaafadhu hordoftoota keenya. Qaqqaalii fi kabajamoo Anaaf yannichoo micoon addanii duguudha bakka adda diigamnee jiraachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu dhiifama nu godhaa annichoo. Dhiifama nu godhaa an baay'ee aareen ture waan ati natti himneef aaree ture kanaaf ani immoo sirratti qalbii hin beeku jechaadha. Maaliyyuu yoo ta'e atis dursitee natti himuu qabdaa mucayyoonis yoo viidiyoo kana laattee jechaadha an sirratti qalbii hin beeku jechaadha. Kanaafuu farree atis kanaan booda waan tokko yoo uumame dursitee natti himuu qabda jechaadha. Si galee miti? Ammallee micoon kaayyonaaf kaayachaa jirti. Beetaan ijooti keessatti ammaan tanaa maal jettee kaayyonaaf kaayachaa jirti. Yoo siif hannaa wajji jiraattan amma taanii lafa deemaa siif hannaa wajjumaa wajji jiraattan naan jette bilbilaan jechuudha. Isaa rakkoon qabu waliin argina inni rakkoon qabu. Garuu ati moo akkanan dhoksine yoo ishee waa tokko gootellee akkanan dhoksine ishee farree. Si galee miti? Ani cuti wanta kasi dhoksu waan isa bakka arrana dhoksee jirta ishii haa ta'u garuu kana booda yoo maaliyyee uumame akkanan dhoksine jechaadha. Ani wanta kawan si dhoksuun qabu ammallee deebitee micoon maal lanjisaa jirti. Annichoon jireenya keessatti yoo si wajji jiraatte takka anuma addu'aa takka asuma addu'aa lubbuun dabara isinis takka isis si dhabaa takka anumas si dhabaa lachuutu si dhabuu qabnaa. Okay? Akkasitti kaayyoo dunaa kaachaa jirti jechuun bilbilaan miseejii naa barreessite jechuun bilbila ilaan kaasu irratti hin cufe. Kanaafuu asiinillee kanuma akkanaa hubachuu qabdu wanni micoon kun deemtuuf anumaaf isee adda diiguudhaaf malee isii gammachiisuu hin qabnu bakka. Bakka nama waan asitti immoo jechaadha. Gaafa isheen si bilbiltus in kaasun bilbila si mikee daradhu wajjiniinis in haasayin jechaadha. Si galee miti kana narrasitti immoo qaba. Si dhaggeeffattee tanti jaalallee kee duraaniiti beeka. Natti himteetta shamanaa gal. Garuu gaafa isheen siif bilbiltu akka silkii hin kaasneef akka waliin hin haasofne jechaadha. Kana arguu hin barbaadu kanaan booda. Si galee miti? Yoo wanti tokko uumame immoo dafiitii dursiitiin akka waa tokko nan dhoksine maaliyyuu yoo ta'e akka nan dhoksine jechaadha. Har'a kanaafan sittaaree waan ati na dhoksite osoo natti himin viidiyoo gadhiisteefan sittaaree jira jechaadha. Mucayyoon immoo anaaf si adda baasuu dhufte miti? Isa yoomiyyuu yoo ta'e anaaf si adda baasuu hin dandeessu jechaadha. Si galee miti? Anaafati yoomiyyuu adda hin baanu. Kanaafuu isa hin sodaatin isa waliin fixna garuu ati arguu mucayyoo sana wajjin haasa'uu hin qabdu. Gaafa isheen si bilbiltus silkii kaasuu hin qabdu jechaadha. Si galee miti farree? Bakka kanaan booda waliin lolluu rakkoo hin qabu isa waliin argina mucayyoon jechaadha. Hordoftoota keenya yoo natti hartana dhiifama nuuf godhaa ishee anaafis naaf godhaa aareen ture waan ta'eef jechaadha. Farree. Anaafati koo yoomiyyuu addaan baanu bara. Isheen waan barbaadde yoo fiddeeyyuu dhageenyuun jechaadha ishee farree. Garuu ana dhoksitee jennaan immoo waan biraatu uumamaa jechaadha. Ati na dhoksuu hin qabdu yoomiyyuu. Kana kan si taaru'an isatti na dhoksituuf malee isa isheen dhufte yoomii anaaf si adda baasuu hin dandeessu jechaadha. Amma bara immoo adda nu baastee bara aggamasiitiin adda baanee jirri naafeetiin maan tanaa akka waan adda baaneetti ilaalu jira bakka amma maan tanaa bakka ana dhiistee gisee kuttee hayanichuu bara garaana irraa murootti bara viidiyoo manqasaniif jettee kana malees waa'ee dhuma mutaa amma fakkeenyaaf mee wanti biraa dhufte yoo farreen nama wajji galee siin jaanu amma akkamiyaa haa nama wajji galee yoo siin jaanu fakkeenyaaf namni waan fedhe jeeti ani cuti kuma fedhe yoo ta'e kanatti natti hin jarjarinaa hanqan si yaabisuu beektaani waan fedhe nusin jijjiiru anatiya hanqan si yaabin beeka keessa kiyya kana jirtaa barannichoo keessa kootitti mana jaarrattee jirtaan beektu hoolaa onni tiyyaa siitu banatii cufataa bar ansi malee hin qabu bar abdiin kiyya sii bar gaafa ati akkasuma darbitee kuttee dichiin kun na dukkanaa'e waan hin jedhuu wallaale mana mozaayira keessa jira jechuu hagaan juuta akkaan gahe ati abdi tiyya
tanarraa fi baruuti. Haadha mana kottan fuuldura bu'uura jireenya kiyyaa ji'isi abdadhee jira. Nanichootu kana malees waan baay'ee uumamuu danda'a. Ati immoo wooma fedheef harka kan nuun qabdu na jarjaruun qabdu kanatti bakka dhugaan siin jedhaan nam miidhama sirraa baay'een si jaaladha. Shifarree kiyyoo akkasitti maqaan kan si taarisitti meemti waan natti himnee fi kana booda waan hin dhoksine bakka akkasiin ta'e nama. Si galee miti farree? Naa gala. Baay'een si jaaladha. Baay'een si jaaladha nichootiyyaa. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ayyaanaatiin ayyaana kanki atis akka jeeqamtu ni barbaadaan. Ayyaana kana gammachuun akka dabarsituun barbaada. Okay? Ayyaana kana si gaddisiisuun barbaadan. Ayyaana kana gammadii gammachuudhaan si hojii dabarsu barbaadan. Nanichootu. Kana keessatti mucoon kun waan nutti taate gufuu nutti taate anaafis haga namaa waliin mufachiisuu qabdu. Arraa fi barullee wanni adda nu baasu hin jirtu naaf jette akkas jeetii yaadan. Okay? Akkasuma akkasii miti. Akkasii. Maqaan akkasiin ta'e maqaan miiraan taane keessaa ba'e. Dhiifama nu godhaame. Guutuu akka dhiifama nu godhaa. Dhiifama. Ayyaama guddaadhaan baay'ee isiinlee jeenee jirra dhiifama nu godhaadha. Bageetti siin gee warroonni amantaa kiristaanaatis ayyaana gaarii siin hin jenna. Anichootillee hin jinne. Dhiifama nuuf godhaa bakka. Isin jaalannaa isin kabajnaa. Kanaaf anichoon tiyyaas wal jaalannaa baay'ee takka. Anilleen darbiisee isin akkasiin darbiteen istee qottisanis akkasiin miilarra kufu kiyyaas ittiin bakka ittiin boona. Isin ittiin boona anichooti isiniin boona. Isiniin boona. Yeroo kamiyyuu isiniin boona. Bikka fedhetti iddoo kamittuu. Kanaafuu waan takka kaameraa dhaamsinitti haasofna. Wanti barbaachisu kanuma. Waan nuti hin beeknu hordoftoota keenyaan nageetti jenneeti. Yaan akkamitti? Hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo anaaf anichoon tiyya seexaanii dhuftee gidduu seentee naaf isee gargar baasuudhaaf abdii murattee lafaa kaate. Garuu hin dandeenye. Hin mokkorte garuu milkaa'uuf keenya fakkaata akka gara anichootiin. Anichoo garaan keessatti hin deemtu istee deemta. Ani maasii dhiisee deemuu osoo hin ta'in haareen ture waan ta'eef kanaafan miira hin taane keessan ture waan ati natti hin himneef jechaadha. Kanaaf sitti haareetan malee akkamiin si dhiisee deemuu danda'a farree kiyya. Garuu yeroo san iyyuu silaasii laafe akkamiin silaasii laafe ati achumaan hafta? Maayi danda'eemmoo achumaan akkamiin. Garuu sa'aatii sanatti sitti haareera waan ta'eef sirraa deemuu wayya dhaabbadhee sitti iyyuu irraa akkasii wayyu si dhiisee deemuu naa wayyaa jechaadha. Anichooti baay'ee si jaalladha baay'ee siif gammada. Wanti akka adda nama baastu. Annaata. Andee farree kanan kuffisne farree. Hordoftoota keenya qaaliif kabajamoo anaaf anichooti yoo inni doosan jiru. Ayyaa. Adde ni ulfaatu immoo garuu jaallatanii waan isin qofu waan akkanatti ni ulfaatu garuu allaaf. Bakka hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo anaaf anichoon tiyyaa mucoon adda nu baasee ekkaate garuu hin dandeenye kaayyeeffachaa jirti haga xumura sagantaa keenyaatti warri hojii turtan galatoomaadha isin jaalanna. Warroonni chaanala kanaaf haaree taatan Subscribe nuuf godhaa. Like, share godhaadha. Isin jaalanna nagaan nuuf tura. Nagaatti baay'ee isin jaallanna. Akkuma gaaqeetiin boona Somaaliyaama. Yaaboo jiruun qabu dhaamsi hookanuma.
akkuma kakeetiin boona Somaaliyaama. Yaa bojiruun qabu dhaamsi hookanuma. Olkee gattaa'us hundi natti hin tolu. Ciisee hunda laale eegana dabalu. Humaanumaan obsa.